Hordoftoota madda walaa miidiyaa kanneen addunyaa jirtan guyyaa har'aa qophii addaa qabadhee isiniif dhiyaatee jira. Marrigaa guyyaa kaleessaa keessaayyuu artistii gameessaa fi jaalatamaa kan ta'e artist Ibroo Ibsaa irratti sagantaa qophii addaa biyya Dubai United Arab Emirates irratti shamarran keenya dargaggoota keenya walumaa galatti hawaasa Oromoo bakka sanitti argamuudhaan sagantaa san miidhagsaniif akkasumatti immoo fageenya irraa qopheessuun akka miidhaguuf kallattii adda addaatiin yaada adda addaa gataa turaniif hedduun galatoomaa isin jenna. Dhugaa dubbachuudhaaf artistii gameessa yeroo dheeraadhaa qabsoo Oromoo keessatti keessaayyuu bara wayyaanee keessatti qabsoo warraaqsaa wallisuudhaan Oromoota hedduu gurra seenee kan turee fi seenaa maaster pilaanii keessatti artistii hojii guddaa kaawwate keessaa tokko artist Ibroo Ibsaati. Seenaaleen hedduun akka ragaa ba'anii jechaan marrigaa waa irra dhaabbadheeti waa'ee kanaa kan dubbadhu jechaan artist Ibroo Ibsaadha dhiyeenya kanatti wallee kaamolee jedhuun haa beekamu malee seenaaleen asiin Dubai yoo laallame faayilii yookaan mootu dookumentii dhugaarra dhaabbannee yoo laalle sirboonni sirbaman sirboota kireeditii gurguddaa kafalchiisan aarsaa gurguddaa kafalchiisan qabsoo Oromoo har'a namuutu ittiin argitee kallattii adda addaatiin faayidaan kallattii adda addaatiin akka sabaatittis ittiin arganne keessaa tokko waa'een Oromiyaan tan Oromooti jedhu kan barabaratti dhaloonni kun ittiin yaadatu keessaa wallee isaan gafaati ittiin yaada. Waan hundaafuu dhugaa dubbachuudhaaf akkasuma walleen inni itti wallis keessaa tokko wallee walloo Oromoota wallootiif yeroo gidirsaan hammaatee eenyummaa isaaniitiin qe'ee isaanii irratti jiraachuu dadhabame rakkoon gurguddaan Oromoota walloo irratti geggeeffamaa ture ijoollee walloo jechuudhaan walleen inni wallise sun xinnisa qabsoo Oromoo walloo qofaaf osoo hin taane Oromoonni biyyoota addunyaa keessa jiranillee Oromoo walloo akka yaadatan artistii godhe keessaa artist Ibroo Ibsaas tokko. Marrigaa dhiyeenya kanatti mootu baatii muraasaan duratti wallee ajaa'ibsiisaa qabatee keessaayyuu kaamolee kan jedhu wallee ajaa'ibsiisaa wallisuudhaan miidiyaalee afaan Oromoo dhageeffachuu hin barbaanne yookaan immoo afaan Oromoo affeeranii intarvii gochuu hin barbaannellee yaamaniitiin intarvii godhanii jiran jechaadha. Kuni jabummaa fi dandeettii isaa wantoota dhugoomsan keessaa tokko miidiyaaleen hedduun yaamicha godhaafii turan jechaadha. Miidiyaalee Oromoo osoo hin taane miidiyaalee saboota biroo jechaadha. Kuni waan gaariidha. Jabummaa afaan keenyaas garsiiseera. Jabina aartii Oromoos garsiiseera. Kana caalaa mootuu wanti dubbachuun barbaadu yoo jiraate guyyaa kaleessaa hawaasa keenya biyya Dubaayitti argaman ilmaan Oromoodhaa tokkummaan isin keessatti mul'ate Oromoota addunyaa jiraniif Oromoota biyyoota gurguddaa jiran kan paartiidhaan wal qoodee gandaan wal qoodee naannummaa waan adda addaatiin wal qoodee jiruuf isin tokkummaa garsiiftanii jirtan qeerroo biyya Dubaay yookaan immoo Dubaay Emirates keessa jirtan jechaan kana jechaan hangam takka jabaa ta'uu keessan waliin jireenya keessatti wal kabajuu keessatti hagam takka akka cimaa taatan wantoota raggaasisan keessaa is tokko jechaan especially guyyaa kaleessaa haalli uffannaa keessanii aadaa duudhaan haalli kaleessa mul'achaa ture especially hedduu waan namatti toludha sagantaa sanarratti wal kabajuun walii dhaga'uun walii masakamuun sagantaa sanarratti moobaayilii laayifii yeroo dhaabaa jedhanitti dhaabuu turuun wantoota hedduu naamusa hedduu karaa laayifiitiin argaa turre marsaalee hawaasummaa gara tiiktokiitiin sagantaalee hagammaatti biyya sanitti geggeeffaman keessa sagantaan tokkollee kanaan wal madaalu tokko hin jiru jechaan akkasuma fuula hawaasaa irraa yookaan mootu fuula sagantaa sanarratti namoota hirmaatan hoggaan tamsas kallattii gara tiiktokiitiin geggeeffamaa ture laallee jaalala kabajaa artist Ibrootiif Oromoon ilmaan Oromiyaa qaban wantoota garsiisan keessaa kaleessa kallattiidhaan argee jira jechaadha. Kun immoo dhugaa dubbachuudhaaf gaafa tokko dhugaa saba kanaatiif yoo dalagaa jiraatte dhugaa saba kanaatiif yoo dhaabbachaa turte Ibroon kaleessa walloof sirbee yeroo rakkootti sirba akkas jiru gadhiisee gurra hedduu addunyaa kanarratti hin horanne. Sirba Oromiyaan tan Oromooti jedhu wallisee Oromoota addunyaa bira jiran hedduun isaanii Ibroon kaleessa sirba kana sirbee jira jechisiisee jira dhantanatti jechaadha. Gaafa dhugaa hawaasaa irra dhaabbatte gaafa dhugaa saba kanaa irra dhaabbatte guyyaa tokko dhugaan kee ni baate jechaadha. Kaleessa Ibroon gaafa Oromiyaan tan Oromooti jedhu namni hedduun isan beeku ture. Namni hedduun immoo gaafa inni kaamoleen sirbee kanaan boodatti marsaalee hawaasummaa irratti arguudhaan Ibroon kaleessa wallee kana sirbee jira nama jabaa jechaa turan jechaadha. Jabummaa isaa namoonni hedduun osoo hin taane sabni biraallee galcheef jira. Amman tanatti waa'ee Ibroo irraa dubbachuu qofa osoo hin taane performaansiin guyyaa kaleessaa artist Faayoo dabalateetiin biyya Dubaay keessatti tokkummaan isin garsaar turtan haalli isin wal kabajaa jirtan haalli isteejii san koontirool gochaa turtan haalli naamusaa seeftiin kallattii adda addaatiin eegame Oromoota addunyaa jiran kanneen biyya mirgi namoomaa eegaman keessattillee fakkeenya guddaa akka ta'uu danda'u wantoota raaganii fi wantoota mul'isan keessaa sagantaan kaleessaa biyya Dubaay United Emirates raawwatame ni garsiisa jechaadha. Kana qofaa miti
even eegdota haala addaatiin jechaadha warroota eegdota Ibroo Ibsaatiif eegdota hoggaa jennu namni yookaan dhufee Ibroo Ibsaa boombiidhaaf yookaan rasaasaan dhaafii miti naamusa eegsuudhaaf wal kabajuudhaaf dirqama sagantaa san akkasitti boodigaardiidhaan yookaan immoo eegdota qopheessuun keessan jabummaa keessan garsiisa kanaaf qeerroon Dubaay hedduu galatoomaa isin jechuun barbaada walumaa galatti maaliif Dubaay hoggaa jennu gandoota adda addaa lookeeshinii adda addaatu jira location adda addaa irraa dhuftan waan taateef walumaa galatti akka Dubaay sagantaan geggeeffame sagantaa fakkeenyummaa guddaa qabu kan Oromoo fi Oromiyaaf illee ergaa gurguddaa kan qabu aadaan keenya seenaan keenya isteejii keessatti eegame keessa tokko isteejii guyyaa kaleessaati Oromoonni Dubaay jirtan ulfaadhaa galatoomaa isin jechuun barbaada dhugaa dubbachuudhaaf barnoota gurguddaa Oromoof dabarsitanii jirtanii seenaa gurguddaa Oromoo agarsiiftanii jirtanii artist Ibroon performance inni qabu yeroo ammaa kanatti hagamta akka inni jabaate hagamta akka hawaasni isaa akka jaalatu argee jira moor immootu nama hojjechuu danda'u akka taatellee mul'isee jira akkasumas immoo jaalala hawaasni isaa qabu agarsiisee jira wal danda'uun artii Oromoo keessatti isteejii kaleessaa irratti arginee jirra kanaaf immoo ragaa biraan barbaachisu ragaan kaleessa marsaalee hawaasummaa irratti gara TikTokiitiin hoggaa laayifii turaa turetti laayifii darbaa turetti namoonni hedduun manoota hedduu banamee jira laayifii TikTok irratti akkasumattuu manni xiqqaa yoo jiraate namoota 300 kan daawwatamu irra guddaan 2,000 5,500 hanga 1,000 akkasuma 600 700 800 jechuudhaan daawwatamaa ture jechaadha kana jechaan fedhii hawaasni sagantaa san hordofuuf qabu wantoota garsanii fi wantoota mul'isan keessaa is tokko jechaadha marigaa daawwattootaa fi kabajamtoota ilmaan Oromoo kan hordofaa jirtan sagantaa tamsaas kallattii gara miidiyaa maddoolaabutiin kan isin biraan gahaa jirudha xiinxala keenya guyyaa kaleessaa biyya Dubaayitti simannaa artist Ibroo Ibsaati wal qabatee keessaayyuu wallee isaa kaamolee jechuudhaan wallisee addunyaa irratti kallattiilee adda addaatiin Oromootaan beekamtii guddaa horaterra dhaabbachuudhaan kan isin biraan gahaa turredha marigaa Oromoonni biyya Dubaayitti argamtanii fi akkasuma namoonni kallattiilee adda addaatiin biyyoota adda addaa teessanii sagantaa guyyaa kaleessaa hordofaa turtan hundi keessanuu galatoomaa isiniin jecha sagantaa biroo immoo baay'inaan wantoota raawwataman irratti dhaabbachuudhaan kan walitti deebinu ta'a waan nu dhaggeeffattaniif galatooma